بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، وهي برمس سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام بفهاروان أكمتي إرى فيدنا جروتي نتأماتي والبرقمني akkamitti akka rasuulli alayhi salaatu wassalaam ummatatti ijaaretti ummata keenya ijaaruu dandeenna kana baratuudhaaf barumsa 15 armaan dura baranne. darsiin keenya kaarraa kuyyoo rabbi jedhe barumsa 16 barumsa irraa boodaa keessatti eega caamul huznii waggaa kurnyeessoo rakkoon gugurdoo rasuula rabbii mudatte ilmi namaa baay'ee rasuula rabbii rakkiseen booda rabbiin guddaan if biratti yaamee micraaja geesse. saniin booda waggaan sun akkasumaan xumurame. waggaan 11 akkuma fi yaalii itti fufanii ummatarra deemanii yeroo hajji'i amantii islaamatti ummata yaaman gosa gosaan nama 6 argatanii 6 sun amananii waggaa 12 namni 6 sun 6 kabirii dabalatee nama 12 tahanii dhufan jenne. rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bakka diqqoo bultii hujjaajarraa fagaattu naannoo aqabaa jedhamtu boolla guddittii amma darbatamtu tagara makka'aa aantu boolla sadeen darbatan tana keessaa tagara makka'aa aantu naannoo san dhaga gaara jira. gaara san moggatti rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jara 12 tanaa wal ga'ee barumsaa iimaana isaanii jajjabeessu, sadarkaa iimaana isaaniitiif jiruu isaanii qulqulleessu kennanii fi nama tokko ka sahaaba'aa waliin ergan. namni isaan ergan kun nama maqaan isaa mus'ab ibnu umeyrii jedhamu. mus'ab ibnu umeyrii jedhama. maaliif nama kana ergan? maaliif nama achi ergan? nama keessaa ammoo maaliif mus'ab filatanii barumsa ardhaa kana keessatti baranna yoo rabbiin guddaan jedhe. jara 12 muslimaa tana wajjiin nama tokko ergan. maaliif ergan? mus'ab imbaasii duraa ergame amantii islaamaa keessatti jedhame tilmaamama yeroo baay'ee. ammoo dhugatti inni imbaasii ol barsiisa karooressa sagantaa godhee amantii mootummaa islaamaa ta madiinaa keessatti ijaaramuu heddu tana namni hidda isii takka jedhee gadhaabe mus'ab ibnu umeyrii. maaliif inni ergame? waan hedduuf ergame. tokkoffaa ummanni kun da'waan bal'ata'aa jira. hagnummaan amma fudhatee heddummaate ummata amantii islaamaa haa barsiisuuf erga rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam. namni barumsu amantii tana baratuu barbaada. haa amantii tana achii deemanii rasuula dhufanii asii baraturra nama tokko ka dandeettii san qabu barsiisaa achi kaayuufittu irra gaarii irra laaftus. lammata namni tokko yeroo amantii haarawa sistama waan tokko waa'ee haarawa tokkotti dabalamu waan warri sun jedhu qofaa miti deemsa isaaniitiif hujii isaaniitis fakkii godhatee itti fakkaatuu barbaada. kanaafuu akka mus'ab ummata muslimaatii fakkii tahee jiruu guuturratti fakkii tahee isaan laallatanii akka isaa tahaniif. sadaffaa amantii tana babal'ise nama baay'ee amantitti as yaame ummata dhalootan madiinatti dhalate hedduu amantii tanat as yaamuuf. maaliif? amantiin madiinan tun bakka islaamni mootummaa takka jedhee itti eegalu tahuu jiraatti. namni muslimaa ka amma gargar faca'ee jiru, ka makkaa jiru, ka habashaa jiru, ka gara biraa jiru hunduu achitti wal gayuu heda.
nama baay'ee achi wal ga'uu heda akka isiin ganda baqataa qofa'aan taane warri dhalootan bakka sanii dhalate amantii tana fudhate lafa qopheesse akkasitti keessummaa guddoo alaa dhufuu jiraattu tana haa qeebaluuf kana tahuuf warra dhalootan achi dhalate san baay'ee amantii seensuu barbaachisa. Afraffaa biyya san ummata achi qubatu qopheessuuf Mus'ab akka isaan ummata islaamaa waggaa itti aanu keessatti wagguma tokkoon boodatti qeebaluu hedan waggaa itti aanuun keessatti akka isaan ummata islaamaa qeebalan jechuun waan xiqqoo miti afaan qofaan qeebaluu miti namni kun nama waan qabnettu ka horii fi dhiisee warra fi dhiisee jiruu fi balleesse baqatee achi galuu jiraata warri kun martuu nama qalbii qulqulluun isaan qeebale isaan kana fudhatu barbaachisa kana qopheessuuf Mus'ab ibn Umayr. Shanaffaa qormaata godhuuf qormaata guddaa keessa taa'e biyyi san keessa bulee keessa jiraatee jiruun biyyi sanii jiru akkamii qilleensi qilleensa akkamii namni nama akkamii diinageen diinagee akkamii diinni jiru ammoo diina akkamii qormaata gama waraanaatiin gama qabeennaatiin gama nagayaatiin gama hundaanuu qormaata guutuu godhee gabaa rasuula rabbiitiif deebisuuf alayhi salaatu wassalaam. Hujii Mus'ab hojjetu hujii xiqqoo miti duuba namni ergamu eega hujiin isaa akkanatti guddoo taate rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam laalanii namni hujii tana ta'u hujii tana irra guutee hojjetu eenyu jedhanii sahaabaa hagas geettu keessa osoo maanguddoon hagam jirtu akka Abubakar Siddiq akka Umar akka Uthman akka Ali namni hagam gayu jiru keessaa gurbaa kana filatan Mus'ab ibn Umayr filatan. Mus'ab warra habashatti hijiraa baherraa tokko yoom deebi'ee akkamiif deebi'een tun keessa namaan galle ammoo waan fakkaattu akkuma hujii tanaaf rasuulli yaamee achirraa as deebise fakkaatti tana haa hojjetuuf achirraa as deebisee fakkaatti. Mee maaliif sahaabaa hagas geettu keessa hujiin tun hujii xiqqoo miti nama utubaa tokkoffa'a ka mootummaa islaamaa madiinaa keessatti ijaaramuu jiraattu gadhaabuu nama kana namni kun maaliif Mus'ab ta'e duuba maaliif Mus'ab ta'e waa hedduuf Mus'ab ta'e. Tokkoffaa Mus'ab nama amantii islaamatti beekumsa irra qaburraa tokko qur'aana yeroo san bu'ee jiru hundaa mataa qaba hadiisa rasuulaa hundaa akkasin mataa qaba amantiin islaamaa tun qajeela galteef nama beekumsa guguddoo amantii islaama qaburraa tokko inni yeroo san waan bakki nama dhaqu tun fagoo taate kiiloomeetirii 450 rasuula rabbiirraa fagaatuu heduuf rakkoo dhufte hundaa yoo isa gaafatan nama deebii kennuu danda'u tokko tun ammoo waan jabdu beekumsi waan xiqqoo miti tokkoffaa beekumsi ilaalamu bakka hundattuu. Lammata Mus'ab ibn Umayr namoota muslima tahee amantii yeroo san fudhateerraa nama irra kabajaa qaburraa tokko gosti isaa Qureesh keessaa Banii Abdiddaar jedhamti warri isaanii warra bantuu Ka'baa harkaa qabu abbaaf akaakayyuu walirraa dhaalanii namni Ka'baa miftaaha Ka'baa harkaa qabu warra isaanii kana kabajaan tanarra guddoo hin jirtu gaa Ka'baa rabbii san warri miftaaha harkaa qabu isaan horillee haati isaa namoota biyyi san jiru keessaa ta'e irra dureettiiti yeroo dardarummaa isaatiin namni qananii akka isaa keessatti guddate makkaa keessa hin jiru jedhan tokkolleen tanaafuu namni amantii dura isa beeku
eeginni islaamee jiruu isaa yeroo argu namni baay'een hin booya. Mus'ab kabajaa guddaa san waan qabuuf yoo amma biyya biratti ergame ummanni ummata gosaan wal kabaju waan taheef yoo an ilma abaluu inni jedhe namni baay'een in kabaja. Sun sadaffaa. Afraffaa Mus'ab ibnu Umayr nama dureessa horii qiyaasa malee qabuttu rabbiif jedhee horii san hunda keessaa bahee amantii tana filate. Fakkii tahaaf nama dureewwan jiru hundaahuu fakkii taha. Waan tokko yoo sochaan tokko kaate namni baay'een waan takka sodaata. Akka wanni kun qabsoo namni hujii hin qabne namni hiyyeessaa qabsoo warra dureessarratti kaasee tokko akka dubbiin hin fakkaanneef. Dubbiin amantii rabbii malee waa warri beela'e warra quufeerratti olola oofuu mitii jechuuf. Kana garraa warri dureessaa hunduu miskiinattu hiyyeessattu nurra qabsaa'uu jira jedheef hin gurmeessu. Amantiin amantii nama hundaatu wal qixaati. Akkasuma gaa hiyyeessalleen jabeessa. Eega namni dureessunuu horii fi lakkise rabbiif jedhee akkana if kenne ammaa layyanii jechuu dhufa. Shanaffaa waan tokko ajabaatiif filate rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Namni tokko amma baay'ee addunyaa gubbaatti hin argamte wanni kun. Namni tokko yeroo hoggaana waan tokkoo bakka bu'ee biyya takkatti ergamu dagamuun mala. Jiruu gaarii yeroo achi dhufe dur bakka hoggaana wajjin yeroo waa jiru sawwamaa harkaan qabu achi dhufnaan wanni hunduu harkasaa jirti. Namuu isa kabajaa horii guddoo kennanii fi horii kanaan dagamee karaa duraan deemeef sanirraa goruun mala. Baay'ee argamte amma tun. Hagamtu dhaaba bakka bu'ee yeroo dubbiin itti qajeelte achumaan adda fottoqaan mootummaa bakka bu'ee achumaan fottoqu. Akka wanni akkanaa kun hin buuneef Mus'ab erge rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Maal jechuu kun amma? Mus'ab haati isaa warri isaanii dureessa durummaa warra isaanii waan hunda sii kennina amantii tana lakkis jedhaniini bifa hundaanuu sossobanii dadhaban. Eega horii guddichisa warra isaaniirraa dide horii xiqqaa tokko tokkoon nama dhufu nama birarraa fudhatee amantiif hin gurguratu. Tana wani jabduun amma shakkii fi sochii fi waan addaan cabinsaa tokkollee hin barbaachisu yeroo mootummaa jabduu takka ijaaran shakkiin takka addaan cabinsi tokko nama miidha. Sun gama horiiti. Sababa biraatiif ammallee rasuuli rabbi erga alayhi salaatu wassalaam. Namni tokko yeroo waan akkanaa kanaan ergamu angommaan tunu isa sossobuun mala. Angoma hagaf jalaa qabu tanaa laalee maal godhaa hoggaana guddicha olaanoo jala buleedhee adda fottoquun mala. Tulleen akka isan sossobneef osoo amantii islaamaa fudhatuu baate Mus'ab silaa balbala fi gosa fi keessa warra banii Abdidaar keessa filatamuuf qophaawe. Namni filatamu silaa isa akka gosa bulchutti. Angoo sanuu eega dide rabbiif jedhee angoo biraa barbaadaare. Wanni biraa ammallee ta rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam Mus'ab filateef Mus'ab hijiraa lachuu habashatti hijiraa bahe. Warra duraa hijiraa bahe irraa tokko warra booda ammallee hijiraa bahe irraa tokko. Hijiraa marroon lama habashatti hijiraa bahe. Muuxannoo baay'ee qaba jechuudha. Muuxannoo akkam dura biyya biraarraa biyya bira baqatuu tana qajeela beeka. Lammata waa'ee koologaliinsi baqatiinsi kun tahee beeka dafee galtiif dubbiin. Biyya biraa deeme tanatti qalbiin nama hidhamti duraan armaan dura irraa citee beeka. Ammallee akka gaariitti irraa cituu danda'a biyya firraa. Biyyatti deeme san namni waliin qabachuu waliin namaa galuu hin dandeettu duraan armaan dura galtee fi beekti
tulleen akka gaarii takka lafa galuufii dandeetti eega habashaa dhaqe ta afaan afaanii aadaa bifa namni saba sunuu galteef ummatuma arabaa ka afaan arabaa dubbatu keessa amma deemee tun akka lafa galtiif jechuu muuxannoo guddoo qaba akka waan hijiraa lachuu ka rasuulli erge sun alayhi salaatu wassalaam isa leenjisuuf erge hijiraa duraa erge hijiraa lammataa ammallee isa leenjisuuf akka waan ergee rasuulli alayhi salaatu wassalaam muuxannoo guddoo argate habashatti inni baqatuuf wanni irraa boodaata rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam mus'ab filateef mus'ab umriin isaa gaafa inni rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam madiinat ergu san umriin isaa 35 jira waggaa 35 jira umriin isaa waggaan 35 kun bakka bareeddu ijoollee dardara tahee daddafee waan balleessu maanguddoo nama guddaa tahee waan hifatu ganna irra umrii irra bareedaa jechuu daddaffi'ii fi jarjara ijoollee irraa ol guddate dadhabi'ii fi hifannootaa fi sodaa maanguddummallee hin geenne maanguddoon baay'ee waa sodaatti baay'ee waa shakkiti waan hunda jala laalti tanallee hin geenne inni ijoolleen isir ila qabattee walicceeti tanallee irra dabre umriin 35 kun umrii haalan bareedaati tanaaf waan biroo hedduu rabbi beekuuf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam mus'ab ibnu umeyri filatan mus'ab jara 12 taa wajjiin madiina irraa qajeelee makkaa dhufe yeroo makkaa dhufan makka irraa qajeelanii madiinaa dhufan biyya haarawa ummata haarawa gosa haarawa hujii fi eegale mus'ab warroota muslimaa ka 12 san keessa nama tokkottu rabbiif jedhee if kenne nama kana maqaan isaa as'ad ibnu zuraara jedhama gosaan khazraji as'ad ibnu zuraara jedhama as'adiin kun mus'ab irra dardara waggaa 30 geenne umriin isaa yeroo san as'adii kana isaa gadi jechuu garuu nama ajabaati as'adiin kun nama madiinaa qubatu san hundaa tokko tokkoon addaan beeka namoota madiinaa qubatu kana baay'ee hariira waliin qaba nama wal beeka maqaa wal beeka wal salaama wal kabajan baay'een nama ifii gannaan xiqqa ammoo aqliin guddaa tanarraa fayyadatee maal godhama dacwaa rabbitti irraa fayyadate mus'ab fuudhee mana hunda geessa ganda hunda geessa oorruu hunda geessa bakka hundarraan deema ama dacwaa rabbii walit dabalatanii waliin dalagan jechuu tokko ilmii beeka amantii islaamaa beeka mus'ab tokko ammoo biyya beekaa nama beeka mala beeka as'ad amantiin rabbii akkas malee hin bareettu namni tokko ka waan hunda beeku hin jiru rabbi malee ka waan hunda danda'us hin jiru yoo ati waan tokko beekte obboleessi kan kee obboleettiin tante waan biroo beekti waan namni hedduun beeku tana yoo walit dabalan ammoo sadarkaa bareedaa guutuu tokko waliin gayan yoo namnummaan tokko waan hunda beekumsa ofirraa eege namni waan hunda beeka jedhe maraataa jedhan takka aqliin qabu namni waan hunda beeka jedhe maraattu sammuun qabu namni waan hunda beeku hin jiru namni waan hunda wallaaleleen hin jiru namuu wooma beeku qaba ammoo maal nu barbaachisa dacwaa rabbii keessatti waan ati beektuuf ta'an beeku tana walit dabalatuu nu barbaachisa waan beeknu kana walit dabalannee waliin rabbiif hojjatuu nu barbaachisa wanni guddoon namarraa hafte tana rabbiif yeroo hojjannu tuutan hojjatu baay'oon nu miidhe amma tana namuu dhuunfa'aan hojjata rabbiif hojjatan ammoo dhuunfa'aan hojjatan osoo sila dhuunfa'aan hojjatuu baatanii tuutan hojjatanii
silaa dubbiin haga sirra bareeddi haga sirra qajeelti dogoggora hagam ka argamullee silaan argamu hujii gaa halkanii guyyaatti fufan isaan waggaa tokko guutuu hojjetan halkanii guyyaa ganamarra tanumaaf ganamfatan fakkii dacwaa isaanii akkan faana dacwaa godhanii bakka takka fakkii gabaabduu takka fudhanna fakkiin tun tam muscab egaa gosaan qureeshii warra madiinaatii miti beekama ascadiin isaan deemu kulleen gosti isaa khazraji madiinaa tana gosa lama qubata dura nama saba lama qubata arabaaf yahuda qubata arabni bakka lamatti gargar baha khazrajiif owsi jedhama warri kun lamaan ammoo zamana dheeraaf wal lola ji'ootuma dabre wagguma kana keessa marroo baay'ee wal lole walittiin seenan jechuu wal keessan bahan jechuu ganda waliin dhaqan jechuu walumaan qubatan ammoo beek wal moggaa qubatanii kanaga ascad muscab ganda gosa ifii qofa an dhaqne ganda gosa taaniitis akkuma gosa ifii geessutti geesse guyyaa tokko qubsuma warri ows qubatu keessa dhufanii dacwaa godhutti seenan nama kaan amansiisu kaan islaam irratti haasa'u san jarri lama tamatoota warra ows usayd ibnu xudayri jedhama tokkolleen sacd ibnu mucaad jedhama radia allahu canhuma lamaanuu egesi islaamu jiraatanii kaafira jarri lachuu waan argan ascadiin kun namticha keessummaa ka qureesh kaan ganda isaanii fidee dubartiif ijoollee isaanii akkanat amansiisu jira arganii guddoo dallannaan sacd bin mucaad namticha hariyaa fi kaan usaydiin waan jedheen aboo gurbaan sacdiin kun ascadiin kun ascad binu zuraaraa kun firumman nu jidduu jira naa isa osoo firummaan sun jiraatuu baattee silaanattu sirraa qabaa firummaasan tuna dhoowwe ati nurraa qabi jedheen deemi afaan nu keessaa baasi bahuu didan harkaan baasi san dhaban ajjeese jechuu jarri dacwaa fi itti fufanii wamaa quban qaban namni wal mari'atu kun amma usayd ibnu xudayriif sacd ibnu mucaadtu wal mari'ata maal irratti wal mari'atan warra dacwaa godhaa jiru kana nurraa dhaabii dhoowwi jedhaniini sanirra wal mari'atan usayd waraana fi hidhate achi as qajeele yoo inni as qajeele fagoo arge ascad binu zaraaran yoos muscabiin maal jedheen aboo jedheen muscab namat achiis deemaa jira namni sun usayd ibnu xudayri jedhama nama kabajaa guddaa balba gosa amanu keessa jiru tana keessa kabajaa guddaa qabu rabbii kan keetitti qalbii qulqulluun rabbii kan keetitti cinaa galii rabbi kadhadhu jecha gaarii dubbadhuun jedheen maal galteef amma yoo rabbi kadhatan rabbiin qalbii namati dubbattuuni kana sii bana jechu yoo rabbi kadhatte rabbitti cinaa galte rabbiif hojjatte rabbiin qalbii namati dubbattuuni kana sii bana jechu dhugaasaati in dhufe lolaan itti jedhe yoo amma asii socho'uu baattan amma isin fixa jedheen jennaan muscab suutuma fixattanii jennaan fixadhe maarree nu caqasi waa sit himna yoo jibbite amma baanaa sitti hin deebinu yoo jaalatte atuun dhageetta gaarii jedhee gattaa'e gatteennan qur'aana rabbii irra qara'e eenyu ku qur'aana qara'u muscab ibnu umeertu qur'aana qara'a ka irratti qara'an eenyu
أسيد بن حضير أسعد بن زرارة مال جد دوبك مصعب ولين دي مكانه مال جد فول سادا ودا جدان هاي القرآن ركر مسان أنت هاي فول سادا ودا جد وسو قرآن سن انتو مرامين akka inni amantii islaamaa fudhatu murteeffatinaa galteen gammachuu fuula sarraa fuulli isaa ifeedhe yeroo qura'aanni dhume aboo waan gaarii dubbatte jecha gaarii amantii tana illee fudhadha jedhe jecha shahaadaa qabatee amantii seene amma rakkoon namatti isa eegu jira namni isa eegu jiru een Sa'd bin Mu'aadh maal jedheen aboo nama tokkotu acheessin erge yoo namni sun amantii islaamaa fudhate naa inni waliin ardha fudhanne gosti teenne guutuun akka jirtuun amantiin fudhatti mee sossobee as ergaa akka gaaritti dubbadhaanii jedheen hayyee jedhan itti deebi'e yeroo achi deebi'e Sa'd bin Mu'aadh maal jedhe wallahi Usayd jirjiiramee dhufu jiraa jedhe maal aboo jara baafteen uraa jennaan hin baafne mee deeme ati baas jedheen dallanee ka'e lolaan itti seene aboo lolini wamaa takka sirraan balleessine taa'inu caqas jedhaniin taa'ee caqase quraana raqqadhaani sulleen islaame yeroon amalaa waan ajabaa bolome ikhwaani bakki dubbiin amma siiraa rasuulaa keessatti yeroo hunda nu jala laaluu nu barbaachisu amma laalmee Usaydiin kun jara tana ajjeesuuf dhufe ammuma kanatti quufee amantii tana qabate yeroo qabate yoosuma dacwaa rabbiitiin ka'e tun isin ajabsiifti ammasin yoosuma laal ammuma kana amantii fudhate yoosuma maal jedheen abboo nama tokko na booda jira nama kana akkamitti amantii islaamaa seensifnaa jedhe yoosuma nama biraatii yaadda'u goree amantii islaamaa facaasuuf hojjetutti seenee kunis ni dhufe yeroo dhufe rabbi amantii qabachiisee miti Sa'd bin Mu'aadh kunis maal jedhe asii deebi'e Usaydi dhaqee gosa waliin nu yaamaa jedhe gosa waliin yaamanii aboona beektu jedheen eenyu ka jedhu Sa'd bin Mu'aadh eesi beekna maal jennaan mootii keenna ilma mootii keennaati hayyuu keenna jagna keenna si beekna jedhaniin wamaan an faarsinaa jedheen yoo an muslima tahe jedhe yoo amantii islaamaa qabattan isin gosa tiyya fira kiyya jedheen yookaan naa isin walin beeknu nagatti jedheen isin keessaa bahani gosti wal mari'atte hoonu keessaan bahini amantii ati jaalattee qabatte nulleen jaalannee qabanne jedhanii mi ikhwaani wanni nu laallu warri kun ammaan kana ammuma islaami daqiiqaa diqqoom dura islaamanii daqiiqaa gabaabduu keessatti amantii tanaaf maal hojjetame ardhuma islaame ardhuma gosa guutuu muslima godhe inni kun isaa guyyaa inni du'e arshiin rabbii guddaa sochoote sanii beeka Sa'd bin Mu'aadh beekamaa gaa ka arshiin rabbii du'a isaatiif sochoote sun isa kana ardhuma islaamee maal hojjete laalame ammuma kan islaamee maal hojjete akkasitti gaa Mus'ab ibnu Umayriif warroonni muslimaa kun amantii islaamaatiif waggaa tokko guutuu hojjetan waggaa tokko guutuu hojjetanii nama baay'ee amantitti as deebisan amantii islaamatti as deebisan osoo isaan akkasitti hojjetan hajjii waggaa marra ogeette waggaa kam amma sun waggaa marra ogaye waggaa 13 bi'saa rasuula rabbiirraa ergamiinsa rabbiin guddaan nabiyyii fi ergateerraa waggaa 13 hajjiin kaloofnaan ummanni muslimaa ka amantii fudhate haarooni kun wal mari'atan nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam makka keessatti rakkata'aa jira cinqamaa jira haga yoomitti nu qananiinee asi jiraannaa
كرسول ربي أجيت ركتونا أما رسول ربي أجيت رأس كاسوك أمنا إني تنها سوان قالوا النسان وجتن أما أكجرتم دبين نسان وجتن يودون ما أجيب سيفتو دورا نموت مسلمة هيكانا إفي ملسين أدنين نموت برا دفكانا حجي ديمو هدو كرسول ربي بيرا داكو هدو هنديو أكيني أمانتي في ركفتو قدان warri kaafira ka ollaa isaanii ka obbolowan isaanii hin beeku jechuu garuu waan nama ajabsiisu dacwaan jarri gootutun dhokaanaa miti beekaasin muscab ibnu cumeyriif ascad ibnu zuraaraan dacwaa zaahiruma namarra deemanii ganda godhan waan dhoksanii miti sanii wajjiin namoota hegergara rasuulaa erguu fedhan amantii isaanii dhoksan akkasitti qopheessanii yeroo hajjiin geette hajjii saniif nama qopheessan nama hagam qopheessan nama 75 qopheessan akka rasuula rabbitti dhaqanii rasuula rabbii wajjiin dubbatan namni 75 kun 73 dhiira 2 dubartii barseenan islaama kun seenaa xiqqaa miti ummanni guutumatti biyya makkaa tanarraa hajjiif deeme waggaasan nama 300 keessaa 75tu muslima 300 kun ammoo 75 kanan beeku akka inni muslima ta'e akka isaan muslima ta'an in beeku warri kun dura taa'an ummata kaafiraa san hajjii guutuu nama 300 kanaan deemu mooticha biyya kana Abdullah ibn Ubay ibn Salul kaafira inni ka'aniigaa hajjii dhaqan hajjii dhaqnaan egaa Mus'ab rasuula rabbitti dhaqee jiddumatan odoo hajjiin hin gahin dhaqee gabaa guutuu galcheef rasuula rabbii madiinaa tanarraa qajeelatti gabaa gama hundaan geettuu bilchaattuu kennaniif gabaa sabal'aa kennaniif biyyi akkamii gosti qubattu akkamii hagam geetti maalin jiraatti maal qabdi maal barbaachisa akkamitti warri yoo ummanni muslimaa gamanarraa higin achi baqate akkami biyyi tun qeebaluu dandeettii rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam osoo achi hin dhaqin akka waan achi jirutti biyya isaan baratan osoo hin dhaqin baratan hajjiin geettee gaa namuu hajjitti seene hajjiin geennaan rasuulli alayhi salaatu wasalaam nama 75 kana wajjiin walgayii godhuu barbaachisallee walgayiin sun egaa seenaa gubbatti beecatul caqabatu thaaniyaa ta jedhamtu isii tana ta duraata nama 12 waliin taa'an san tun ammoo nama 75 wajjiin taa'an nama 75 akkamitti osoo kaafir hin garre akkamitti kora waliin qabachuu dandaya wanna dhibu tana rasuulli alayhi salaatu wasalaam tanaaf baay'ee yaaddawanii sagantaa baasan sagantaan isaan baasan dura ummata muslimaa ka achi jiru tokko la dinin nama 3 qofatti nama 75 kanaan nama bakka buufadhaa nama 5 nama 3 natti haa dhufu hin jenne silaa tokkas taate dubbiin hin laafti garuu rasuulli alayhi salaatu wasalaam 75 kana hundayyuu iluma fiitiin arguu barbaadan afaanuma fiitiin itti dubbatuu barbaadan jecha isaaniitiif fedhii isaanii irrumaa dhagayuu barbaadan 75 kun eger akka utubaa amantiin irratti ijaaramtu guutumatti mootummaan irratti ijaaramtu akkasiin ta'uuf barbaada rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam akka heger namni shakkii qabu keessatti hin argamne namni heger dubbii akkas hin seene akka biraasee jedhe keessatti akka hin argamne
tana barbaada rasuulli alayhi salaatu wassalaam garuu gaa hajji aalamni guutee jira aalamni guutu kun hunduu kaafira rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam sochaa inni socho'u hundaa qureeshin eegdi akkamitti nama 75 osoo qureesh akkanat eegdu osoo abuu lahab jala deeme akkasumatti waardeessee eega akkamitti nama 75 wal gayuu danda'e rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam sagantaa baasanii sagantaa kana maal jedhan bakki itti wal geennu dura gaara aqaba'aa kana boodatti wal geennedhan gaarri kun ummanni mina bulaa halkan wal geennu halkan 18 ji'a dhilhijjaa jedhan dura halkan borumtaa namni hunduu achi keessaa godaanu minaa halkan 3 bulanii miti guyyaa irraa boodaa jechuu halkan irraa boodaa jechuu halkan irraa boodaa ko ummanni minaa bulu dura halkan san nuu haa taatu jedhan takka jedha waan ajabaa maaliif rasuulli alayhi salaatu wassalaam halkan san godhan beektu yoo aki qureesh waan kana dhageette ka heger barbaadaaf dhuftu taate nama tokkollee hin gartu namni yaa'e nam lafti bariina umraa godhanan nama wachii dhabanii dhagaa darbatee ichi yaa'a namu nama arguu hin dandeettu qureesh saniif akkas godhan bakki hoo eessa ammoo bakki goda aqabaa jedhamu kana jalatti godni aqabaa kun maal qaba beektu dura ummata minaa bulu kanarraa diqqo ala gara makkaa as deemta nama ummata qubatee minaa jiru kana keessaa gara minaa as deemu gara haramaa achi deemu namuun shakku wama harama deemu sihaa gaara ammoo jidduu jira isaa fi warra bule kana jidduu namni naman dhagayu namni yeroo sanitti gara makkarraa ol dhufu hin jiru ka ammoo akkuma kan keegaa ummata bule kana keessaa ka'ee gara makkaa deemu si walin argu ati gaara duuba jirtaa si jala bahee dabra inni bakki itti wal geennu aqabaasan jedhan halkan wal geennu ammoo halkan irraa boodaa jedhan akka qureesh yoo dhageette wamaa nama tokkollee miidhuu hin dandeenyeef yeroon hoo yeroo akkam halkan harka sadiitti qoodi ta jidduu wal haa geennu jedhan halkan harka sadii qoodi jechuun 4 kaa'ime 12 4 yoo kenne 12 sa'a tokko halkanirraa haga 4tti 4 jedha 5 irraa haga 8tti 4 jedha 9 irraa ammallee haga 6tti haga 12tti 4 ta'an isilleen jechuun haga sa'a 10 galgalaa tanatti 4 10 irraa haga sa'a 2 halkanitti 4 2 irraa ammallee haga sa'a 6 haga namatti 4 halkan egaa 4 sadiitti qooddee 4 jidduu wal haa garru jedha rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam 4 jidduu kana wal haa garru jedhan 4 jidduu wal argan 4 jidduu wal haa garru jedhanii 4 jidduu kana jechuun gara sa'a 11 ta 12 ta tokkoo halkanii kana yeroo akkasii wal haa geennu jedhan walgayin eegalte rasuuli alayhi salaatu wassalaam bakka dhufan amma warri sahaaba'aa maal jedhan ballama kanatti himan ballama kanaaf dhufan namni kaafiraa warri kaafiraa tokkolleen quban qabu warroonni muslimaa ka makkaa rasuula wajjiin jiru alayhi salaatu wassalaam tokkolleen quban qabu nama 3 qofaatu quba qaba sadeen keessaa 2 muslimaa tokko kaafira waan ajaa'ibaa sadeen rasuuli nama 3 qofatti himan sadeen tokko kaafira 2 ammoo muslima 2 muslima abubakr siddiiq fi ali ibn abi talib hujiin isaanii ammoo bakka san tiksu waardiya huloo lama qabdi huloo lamaan kan addaan dhaabatu ka kaafiraa kuneen abbeeraa isaa abbaas maaliif biyya akkanatti iccitii tana akkanatti nama rifachiiftu tana
رسول ربي عليه الصلاة والسلام نما مشركات قتيمة دور أبيرا ساكن رسول ربي عليه الصلاة والسلام قدوا أمانا اتقوفا كني ركو تكلم فينا دبرا دبابيكا وني لما تاكا إني ملبسو برباده ومني أمتا قسانجيرو ورّا أنصارا كنا ملبسو برباده أكا قستي رسول عليه الصلاة والسلام مسلمها تاتو مشركها تاتو هندو رسول وجين أكا جرا ملبسو في برباده قستي تي هندو مسلم نساني تف مشرك نساني اللين نوجين جرا ملبسو في برباده هجين ساقا رسول وجين تاء ولي قلتي تنجقسو فنا بنا مسدي الكلافة تلفارك كونكب جاري نما ترباتمي شنيسو نما إبا سديه كيسا أكمل تلقاتي رفتي نما إبا لما في دمي شني أجلك كساني ترباتمي شن كيسا لقا أكمل رفودا ديا كعب بن مالك إسا كان أوديسي كعب بن مالك ورّا هالكنسن قودر رافودة الراتوكو maal jedhe galgalaan akka gaariit ummata wajjiin rafne jedhe galgalaan yeroo rafnee yeroon ballamaa geette tokko tokkoon akkuma nama fincaanuu luqqaane jedhe tokko tokkoon nama sibira ciisu kutteessiteetuma inileen ciiseetuma silaalaa yeroo ati dabarte suuta luqqa'ee inilee nama biraa kutteesseetuma baha akkasumatti luqqaanee keessaa baane jedhe walgahii dhufne yeroo duraatiif egaa rasuula rabbii arguuf namni baay'ee gammate rasuula rabbii rakkufani salaamani garuu dubbiin dubbii yeroo dheertuu qabduu miti dafanii ammoo waan hedduurratti walii galuu barbaachisa adunyaan guutuun teessuma guyyaa san godhamte san osoo beekte adunyaan guutuun hin hayyamtu sila teessumti guyyaa san godhamte hugna adunyaa gubbaa jirtu yeroo san hundaa miite hunda qureeshaa miite hunda araba hundaa miite hunda fursii miite hunda ruum miite hunda kaafir hundaa miite mootummaa haarawatti amantiin ijaaramte guyyaa san eegan yeroo dheertuu hin qabnu yeroon gabaabdu yeroo gabaabduu sanirraa fayyadatanii rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam walgahii eegalan namni walgahii bane عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه يقسم الإسلام إسلاهي يا رسول الله كافرة دبين جبيسي إني دبين جبيسي مالجد يا معشر الخزرج يا توت خزرج عرمني ورا مدينة جرهن دان خزرج مجد namni kun khazraj haa ta'u oosi haa ta'u lachuunuu khazrajima jedhan inna muhammadan minnaa haythu qad calimtum muhammadiin kun nu biratti nama kabajaa guddaa qabuu jechuu isaati waqad manacnaahu min qawmina tiksinee jirra asiin dura jedhe waan hamtuu hundarra fahuwa fi cizzin min qawmihi kabajaa guddoo qaba saba fiyaa keessatti wamancatin fi baladihi biyyasaa keessatti tikfamee jira قالوا وإنه أبى إلا الانحياز إليكم قالوا إن ديدي نولين تاؤ كبجا قدوسا كيسا جراتو ديدي جرا جما كيسا فلتي جرا أجد مال جدين دوبا يو أكما إني سنفلتي كانت إسن اللين إسا فلتني قوسا إسرى بكبوتني قوسا تاتني في fira isarraa bakka buutanii fira taataniifi biyya isarraa bakka buutanii biyyee taataniif fuudhaa jedhe yookaan ammoo gosa isaatiif nama isaa keessaa baaftanii alatti darbitanii bineensa nyaachisinaa lakkisaa jedheen dubbii jabaati dubbiin haga sirra dhumte jechi gabaabaa garuugaa dubbiin tun diqqo amma diqqo dhugarraa fagoo diqqo
ما الرسول عليه الصلاة والسلام قصتي سان كبج قصتي سان كبجان رافوتي انتكسني تكر رافوتي قصة سابي يدألا تدي بؤودة دبي نمتجي كافرة مطعم ابن عمي نجاك النافي سوابا ساتين قال أمتك كيس قبتي جرا إني إفو ما جابي سيف دادي مالي أما عباس دبيتي دبلتيجو قالوا يروسن ومني أنصارا waan baay'ee silaa yeroo san ka dubbatuu danda'antu jira waan baay'ee yoo kabajaa qabaattan akkamitti namni akkasitti xaa'if keessatti rasuula rabbii dhaanaa osoo isin as jirtan akkamiin namni fuudhee dildhuu irra kaayaa rasuulli rabbii tuffatamee akkamitti arrafamaa eessa jirtan isin jechuun dandan sila guyyaa rasuulli alayhi salaatu wasalaam nama nagaya kenneefi magaalaa tanatti deebisu dhabe eessa jirtan jechuun hin danda'an yeroo hundayyuu abii lahab ka rasuula rabbii faana deeme waggaa mara yeroo nu hajjii dhufnu yeroo rasuulli rabbii waan khayrii nuti himu ka faana deemee kijibsiisu isinii miti jechuun hin danda'an sila ati hoo mataa kan keeti kalimaa rabbii tanan garta maa fudhachuu dhabde rasuula rabbiiti maa tumsuu dhabde guyyaa tokko waliin deemtee tiksitee jechuun hin danda'an hin jenne ammoo hin jenne maaliif jechuu dhaban beektu ikhwaani haasayaaf hin dhufne isaan bar dubbiin yoo addunyaaf waan tokko barbaadde waan baay'ee haasawantu jira yoo ammoo rabbiif barbaadde haasawa baay'ee hin barbaachiftu dheertuu dubbatuuf hin dhufne ansaarri ta rabbii argatuuf jaalala rabbi argatuuf jannata barbaaduu yaa'an wanni guddoo haasawan hin barbaachisu duuba osoo sila waan siyaasaa taate namni baay'ee walitti waan baay'ee walitti himantu jira sila garuu yeroo inni dubbii fixate maal jedhan qad samicnaa maa qulta waan ati jette dhageenne jedhaniin abbaasin gabaabinatti jecha kan kee dhageenne nuu galee jedhan garuu fatakallam yaa rasuula allah yaa ergamaa rabbii dubbadhu jedhaniin فخذ لنفسك ولربك ما أحببت لبو تنتيتي ربي كان كيتي وان فيتي فردو جراني وان فيتي نركاي تنتي أنا كنا ناقودا تنت ربي تي ربي قودا ربي هجدا ننجد جراني نمتك نسر فردو دفني سيهيمو دفني سيئيشوف سيد أمانو دفني ومتك جراني الله أكبر الله أكبر أنصار إخواني أمني أنصار جد أمكن رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جد جاللت أنصارا إيمانا جد نما توقع نما أنصارا جالت يوغرت نمنكم مؤمنا بيك جد نما أنصارا جب يوغرت إيمانا كبو بيك جد نمنكم أنصار رسول ربي توركنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت خصاصة ربي أسوت هجما لبو في دربو سني وبلون في تدبر سن كرب ورب جدين ورتكا سينن بريسين أنقوم بربادي هرين بربادي جنة ربي ملئ بيكسي نما كسي سر ربي الرسول ربي تهيرون وان باينا مغمتشيسو رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبي قالن أسيندر إخواني وقا كرني في سديه رسول ربي نما إجارة ملي موتما نجار هل كان مو موتما نجارة هل كان دبي جبيس الرسول ربي عليه الصلاة والسلام أسيندر ومتك ومرانا ما لافسا أمنتي من متمني yoo namni gariin danda'u hagan fudhadhees namarraa laaffisanii yoo namni sunnaan danda'u fardii malee jedhellee jannata seenta jedhanii aflaha in sadaqa jedhanii in sadaqa dakhala aljannaa jedhanii nama garii silaa lakkisee garii fudhate baay'ee namaa laaffisan asiin dura wanni sun nama ijaaram mataa namaa waan guddoo miti mataa namaa ijaaruun mootummaan ijaaruun ammoo haga sirri jabdu
كنافو والقيت نرت رسول ربي عليه الصلاة والسلام كدو اتجابيسا مالوان إجارنت وان جبدو نما إجارو دنجيراني أمنتي موتما إجارو جيران فكفى رسول ربي دبي يقال نما مال جدان واشن اسم برباج سيدي قبط إن شاء الله فكاير رسول ربي تكفى تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل بيع يشوفون نمني هركا والفودي ولي قالوا ملتيسو نجتشو أمن ندينا ومن أنو أنت كرة ولي قالوا ملتيسو وان جدانين نرى فؤتني ناق ولي قال جدانين على السمع والطاعة نجقفتني نفانا دي مرتي هايه في النشاط والكسل gammachuu fi rifannoota tolaaf hamtuu keessatti bifuma feeteenuu haa taatu akka yeroo hundaana caqaftanii amrii kiyya fudhattan tokkoffaa jedhee waan irra walii galluuti jajjabduu ammatu namni silaa yeroo namatti tolte nama faana deemaa yeroo nama jabaatte hoo jabduu dubbiin abboo akka na wajjiin dhaabattu yeroo si tolte yeroo namatti tolte na wajjiin dhaabatan yeroo si tammaatte hoo أبداً وجين أبدو تشند بيبدو لمتى وعلى النفقات في العسر واليسر وانك أبداً باسو ربي يو كأنني كجراتني يو جنك كجراتني اللي الله أكبر تولينك يا سمالي جبدو سلالم نو تلتي هوريك أباتي وانك أنني مباسا كرو يو وانك أمن اللي مباس يدن تنرتي لمتى جبدو تون أموان أرمان دوري جراتي متوانا كان يدبيك جبدو كانت رسول دور أرمان دوري نمان نجد صدفة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاريتنا ما أمرتني هم ترانا ودورت ولي قال لدني صدفة وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم ربي في جتني آبتني آلونا مسين آلتو تكل يكلال ربي في جتنيك أبصوف تنجيش أمتو نمني في الإسفاء دلنو كفر إسيها جالتو كفر إسيها جبو ربي في جتنيك أبصوف تيشو لولا فوان هندا سجلسين أمتنا شنفات الرابودة وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم يو أنبيتي سنجاي أكناتم ستنين ولين آبتا وتمنعوني أكنا تكستا مما تمنعون منه أنفسكم واللبو تيسن تكستن الرا كان تكستن وأزواجكم وادو برتي تيسنيف وأبنائكم إلمان كيسن الرا تكستن الرا أكنا تكستني قبتيشن جبدو نما إيمانك أبو مالي نمي برات تسينون دنديني وأنا مالي فكيسا يافا وقا دبري namni kudha lamaan kun dhufe waliin haasa'ee walii galtee waliin godhe waan biraatti haasawu wanni isaan gaafsan haasawan hunduu wama nama qajeelchee nama qulqulleessa har'a ammoo dubbiin dirqama guddaa dhufe har'a dirqama dhufe dirqama hagana gahu kana rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam ammoo ka miidhama hagam gahu keessa jiru ka gosti isaa miite naannoo namni jiru hunduu miidhe amantii socho'uu dadhabde rakkoo hagam geettu keessa jiran sanii wajjin sharxii hagana geettu kana irra kaayan amma rasuulli waa shan jedhan ansaarri hoo maal jedha ummanni dhufe kun hoo maal jedha aadatti silaa amma yoo amma namni lama dameen lama ta siyaasaa haa jennu mootummaaf damee takka haa jennu mootummaaf damee siyaasaa takka haa jennu waliigaltee takka yeroo godhan namni qabxii takka takkaan irra dhaabatee irratti haasawan qabxii takkittii durarra haasawanii waan hagarraa walii bakkarra walii galan irratti hujirra oolchan qabxii lammataa tunnuun taatu jedhanii didanii ta sadaffaa ammoo akkana jirjiiraa jedhanii ta afraffaanu jabaattee laaffisaa jedhanii bifa kanaan irratti haasawan sun maal ammoo haasawa adunyaati haasawa adunyaa yoo haasawni ammoo haasawa aakhiraa tahe hoo ikhwaanii haasawa aakhiraa yoo tahe hoo
takka dubbii san takka illee hin qabu mee ansaaratti haa deebinu yeroo rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam hagana jedhan maanguddichi ansaaraa tokko ka'ee dubbate maqaan isaa albaraa ibnu macruur jedhama baraa ibnu macruur itti gaafatamaa 75 saniiti yeroo san waan nama ajabsiisu baraa'in kun isa ka mushrikaa madiinarraa makkatti hajji as ka'e yeroo achirraa hajji as deeman inni mushrika kaafira karaa kana osoo deeman dacwaatti godhanii ka makkatti as kalaawan amantii qabate nama ajabsiisu takka baroonni kun eega makkatti as kalaawan amantii fudhate eenyun albaraa ibnu macruur guyyaa 3 dura jechu isa kanattu waan maanguddoo nama beekamaa ta'e isaf dura keette amma jarri isa kana ka'ee dubbate dhihoo matana islaamii beekama ammuma garuu gaa dhihoo islaamu malee iimaanni isaa fagoo jira maal jedhe mee jechisaa kana laala silaa amma maal jedhe namni nu jabeessitani nurraa laaffisa qabxii tan akkana nu jirjiira nu maal arganna ammoo tanoo taane maal arganna nu bu'aan nu keessaa qabnu maal allahu akbar ol ka'ee maal jedhe mee laala والذي بعثك بالحق نبيا ربي دغادان ارجما في قديس ارجتتك كد لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا وان دبرتيتين الراتك سنور راستك سناج فبايعنا يا رسول الله هركس كن يا ارجما ربي هركا نفوق يجدين سنة ولي قال الله أكبر يسكت أتلالمي هركا نفوق يا ارجما ربي يجدين فنحن نهين جدين والله ربك كد أبناء الحرب ورلولاج عند لولاج لأنه بكمت وللت جدينه وأبناء الحلقة جدين ورثناها كابرا عن كابر أبا فكا كيراد آلي نلولتوتا بكمت جغنا بكم رغم مساد أمد بنتو أرمني قوتون أمتا أوسف خزرج كان لولا رتي أرمني قوتون صداتا نمني أربا كيست لولان إرجبون جو تكن صداتين يا رسول ربي هركنوا فوق آيدين الله أكبر الله أكبر يرو إني هاقانا دبتي نمني توكو كبيراك مؤمنة أبو الهيثم ابن تيهام بدامة أبو الهيثم ابن تيهاني كانت تدبي كيسيني ورا قاف دراتو والقي وقا دبري رسول ربيتي والقنمي وقاقوتو أمنتي نما يعمل راتوك إني كن أبو الهيثمين كن مال جد أمين يا رسول الله يا إرقما ربي إن بيننا وبين الرجال حبالا نوف يهودا جدو حاد الجرا ولي قلت الجرا وإنا قاطعوها ولي قلت سنكنا فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا يون هرير يهودا وجين كم نكنا كني سي وجين دابني ورانا سيتاني ربين سيتمسي أمتك قريشا كانت أبسيني مكاك أبني نلكفتي مكة تسقدان تاجد أبو الهيثم جافيتنا إفيفين قافني جدا إني نموت إيمانك أجيلك قلبي ساسين الراتوك أكا رسولي كس نهجن نمبيك أكا رسولي قنينا ما براندين نمبيك قروا مال شك نما ترباتني شني كان كيسا توكو توكو كأمانتين تنك أجيلك قلبي سانسينين كهجر شكين كيس جراتو شكين إساتون ديبيها أرقتو بربادي رضي الله عنه وأرضاه
yoo rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam seeqatanii maal jedhan bal iddammu dam walhadmu lhad ana minkum wa antum minni uxaaribu man xaarabtum wa usaalimu man saalamtum jedhan sala allahu alayhi wasalam dubbiin akkasii miti an isinnarraa nama isin loltanii lolaan nama isin nagaa kennitan nagaa kennaan jiru addunyaallee isin wajjin jira dhaabadaa isinirraa gara biraan bahu jedhan allahu akbar wallahi ikhwaanii gaa walgayin halkan sanii haga daqiiqa amma nu jirru kanatti akka ajabat deemaa jirti allahu akbar haga ammatti akka gaarii deemaa jirti rasuulli rabbii hagana jennaan warri ansaaraa ummanni guutuun gammade lafaa ol ka'an bakka takkaa ol dhaabatanii rasuulli rabbii hagas jedhe takkitti maan namu harka rasuulaa fuudhutti godhe yeroo namni harka rasuulaa fuudhutti gore namni tokko ammallee Abbaas ibn Ubaadaa jedhama rabbi sarraa haa jaalatu yara namni haga harkan fuune diqqoo dhaabadhaa jedheen namuu amma dhaabate maal jedheen hal tadruuna calaa maa tubaayicuuna haada arrajul sila maal mallatteessa'aa jirtanii beektuu jedheen qaaluu nacam hin beekna jedheniin فقال العباس بن عبادة إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس أبوان سمالتي سآجرتن نمتش سوجين دابني إلمنا ما هندانول اللجتش جرتني بيكا أجرين ونسن جتش آجرتن ونسن مالتي سآجرتن كن وانتي قومتي بيكا أجرين قالوا وان جدين فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة يو عالمني إسيني اللولي جيني كيسان دوئي قبيني كيسان بدي صداتني إيغسي كجلابك التنتاتي ربي برالتي دي لأوفتني نما برالتي سلبتني أما التنسيني نافر على كسائلين يو التسين تنمو murteeffadhaa haga irraa boodatti haga dhumnutti wajjin dhaabanneedha akkasitti seenaa jedhanii hagas inni jennaan namni hunduu afaan tokkoon wajjin dhaabanna rasuula rabbi haga lubbuun teenna duututti waan qabnu hundaatti baafneti yeroo nurraan gubinaa harka rasuula rabbi haa fuunu jedhan sallallahu alayhi wasallam نقاف رحمن ربي إسان رتها جراته هركا فودني أمن ترباتمي في الشنيكو بلما رسول ربي الرافودا أك أتوبا موتمان إسلاما إرتي إجارمت إسان تاني هركا سن موتمان إسلاما إجارمت أمنتين تينا أمنتين مدرك إتومتي بس رسول ربي عليه الصلاة والسلام وان جدين إفكيسا نما كود ألاما نما ترباتمي شني كان كيسا نما كود ألاما نافلا أجل الرسول عليه الصلاة والسلام بكبو آكيسا نجتشو رسول أما نما أجي كيسا أفانك أبوك أقليك أبوك ديكو إن أرغاني abalu kudha lamaan keessan bakka bu'aa ummata kanaan jenne rasuulli mirga kenneef isinummaan filadhaa jedheen nama kudha lamaa if keessaa naa fila'a ka'a wajjin na wajjin waan hundaa waliin sagantaa hunda baafnu if keessaa filaa jedheen akkasitti nama kudha lamaaf keessaa filanii baasan amma namni kudha lamaa kun ummata madiinaa qubatu bakka bu'ee jechuu namoota haga amma muslima ta'eef ka'ee ganaa ta'uu hedullee nama kudha lamaan kana bakka bu'ee akka mana marii jechuu parlamaanaa ummataa rasuulli maal jedheen anillee nama baqatee dhufu bakka bu'ee
kudha lamiin teessan ummata achi dhalate bakka buutanii wajjin hojjanna jedhe dura taa'aa keessan tokko godhadhaa jedhe duuba ammallee if keessaa nama dura taa'aa tokko eega nama 75 irraa 12 baasanii dura taa'aa tokko ammallee godhadhaa jedhe akkasitti dura taa'aa tokko dura taa'aa baarlamaana muslimaa ka duraa mootummaan irratti ijaaramtu nama dura taa'e geegessu filatan namni isaan filatan dura taa'aa fi godhanii namoonni guyyaa san filatame hunduu nama maqaan isaa baratamuu namni muslimaa hunduu barbaachisu mootummaa yeroo san halkan san ijaaramte nama 12 kanaan 12 kana maqaa isaanii isin dhaqqaraa tokkoffaa as'ad ibn zuraara aba mus'ab waliin da'waa of aba hisan kun egaa albaraa ibn macruur jaarsareefu nu jenne kan kun abdullah ibn amr ibn haram سعد بن عبادة بن الصامت سعد بن الربيع عبد الله بن رواحة رافع بن مالك المنذر بن عمرو لما سجل دبنامي سجلان كن قوس خزرج الرادفن سدي أمو قوس أوسر راكدفن gosti oosii kun lakkoofsaan warri lamaa waliin dhalatanii madiinaa wajjiin qubatanii lakkoofsan ammoo harka 3 irraa tokko yoo harka 75 ummata madiinaa qubatu harka 75 khazraj harka 25 ammoo awsi gosti xiqqoo jechuu waan tana taateef rasuulli maal kenneef gartuu amma marcumaa 9 khazrajii kenne marcumaa 3 ammoo awsii kennan jechuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam zamanni sun zamana gaa dimuqraatiif wanni kun tokkollee hin jirtuu miti zamana san amantiin islaamaa bifa tanaan mootummaa ijaarte namoonni sadeen أوسي إنفا أسيد بن حضير كاغا جيان أما كانوا دوبا نسان بيتنيمتي كون سعد بن خيثمة كصدفة أبو الهيثم بن تيهان كأمريف نجنسان كريف دوباتي هند ساني مكارة ديبئة كل الأمان ولد دابيتشو أسعد بن زرارة البراء بن معرور عبد الله بن عمرو بن حرام سعد بن عبادة بن الصامت سعد بن الربيع عبد الله بن رواحة رافع بن مالك المنذر بن عمرو أسيد بن حضير سعد بن خيثمة أبو الهيثم بن تيهان سعد بن معاذ عرشي ربي ساسوچو تكون كم كيس جراچو دبا كنجن حجين دفنين برسن حجين دفنين كنغا رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جدين موتما إجارمتي تن أما درتا موتما سني تكو نما تكو أما اللي كيسا قباسو قبل نما تكو في كيسا كور ألامان كان كيسا تكو في لاجد أما اللي ka hunda keen isanuu isin bulchu mootummaa jechuu bari ministeeri mechuu nama kana jennaan nama gannaan irra diqqaa ka irra nashaaxa qabu eenyuun beeytareessani as'ad bin zuraara as'ad waggaa 30 geenne jenne isa filatan dura ta'an mootummaa halkan san ijaaramtee as'ad ibn zuraaraa kana gannaan namni irra diqqaa isattu filatame إخواني
warroonni kun eewumaa maqaan webseeti seensifna inshaalla daqiiqaa 20 booda akka muhaadaraan dhumteen yoos achirraa suutan caqafachuu hin dandeetteen homaa rakkoon hin jiru inshaalla. Ikhwaani waan ajabaatu jira, waan ajabaata jirtu namni tokko amma waan qabsoo tokko yeroo qabsaa'u bilisummaa jalaan du'inii takka dhageettanii baabalu bilisummaa jalaan du'inaa takka maaliif angoof deema namni angoof adunyaa tana gubbaa waa haa argadhuuf qabsaawa warri kun adunyaa gubbaa waa haa argannuuf hin hojjenne tokkolleen waan ajabaa yoo isin laaltan nama 70 hagam jenne amma isaan 75 jenneemi dubartii lama irraa baasa 73 nama 73 kana 70 lola badri keessa jiran 70 hujii mul'isan jechuu hundi isaaniitu 70 warra kanarra nama 73 kanarra dubartii lama keessa baasa 70 lola badri keessa seenan baay'een isaanii loloota duraa keessatti hobba'an dhuman rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam duula bahee duula keessaan hafne namoota 12 san callaa isin qaqqabdanii ilaaltan hunda isaaniitu harka 150 lola keessatti shahiida tahanii du'an namni isaan keessaa osoo jiru lola keessaa baqate tokkolleen keessa hin jiru namni isaan keessaa angoo barbaadee sun irraa odeeffamte tokkolleen keessa hin jiru ballama guyyaa san rasuula rabbi irraa fuudhan alayhi salaatu wassalaam adunyaaf angootti haa argannuuf hin fuune aakhiraaf jannata rabbiitiif ballama fuudhani rabbiin guddaan san isaan dhaqqabsiise ليجزي الله الصادقين بصدقهم جل ربي ورد دبتي سنين ربي قدام قالت إساني قال شيء كل ألاميسا شن لولا كيس الدوان تنهاقنا دير دبره قريش الكنسان نقايان بولتي waan kana ammoo maarraa quban qabduu maal hojjette ikhwaani waan ajabat argame yeroo waliigalteen tun argamte nama hundaa filatanii dubbiin gara xumuraa deemte waan jedhe kacbin maalikin nu odeesse yeroon waan hundaa xumurre waan hundarratti walii galle sagalee qiyaasa malee dheertuu takka dhageenye jedhe shayxaanni guyyaa san zaahiruma gaara koree iyye Ka'ab bin Maalik maal jedhe sawtii takka'aa umrii kiyya achiin duran dhagayin sawtii hagas guddo'oo tiin dubbate jedhe maal jedhe yaa warra biyya kana Qureesh yaama kunoo Muhammadiin arraffamaan tuuta badduu takka wajjii walii galtee godhee isiniin lolee isin balleessuu murteeffatee kootaa dhaqqabaa jedhe iyye subhaanallah subhaanallah yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan haadaa azabbu alcaqabah jedhan abboo shayxaanni caqabaa kunoo isisan jedhan dubbate اسمع اي عدو الله
أما والله لأفرغن لك والله ست فولة ديبو أجري أنا جكس سيدين شيطان الرسول ربي عليه الصلاة والسلام يوس رسول ربي أمري باسني ارفعوا إلى رحالكم دفع قلع نمو الدانسو شو هاي نم واني مرتوط أمتي سنقنتان مرتوط أمرامي نجان الدان قلع نم أدو قريشة شبير متين رفل وقانا الدنيا ودوته سلا نجان أسكيسها نباس هاي الأسلا كمتي وقانا الدنيا كون أكمت أن نجاي بهايا دور أكمل نما نجاي باسامتي مو رسول ربي عليه السلام يرو تقول لبو في ترياد دو بونا براتي في يدو أمتا كأدان جدين يروني كأجدين من الفاكة إيه ورو تعرف دب النسان كيس عباس بن عبادة رسول ربي تماجر يا رسول ربي والله يوتن أمرتين وهيمتي أما كان سيفيتين فرأني ورم كفار ومناج إنسو كان فتنة جدين يوس رسول ربي مال جدين سر ربي سلنا هيمنا جدين إخواني مو أنا جبا قرتو من التلولة إيقالا يتشو ولي قلتي كيس نجرتو يو أني سنبير رفناتهم سايقو فكيس جرا رسول سلبيران رفني أم ميوتن أمرتين إيقال إني ولا ولي قلتي قفامتي دبين تجلل على سندت ولين قال لي ولي قلتي تين دراني كيس نجرتو أكبرتي سي قلتي دبين أكنا وانا كان نجرتو لقاان دلقان جتشو واني مرتوان لقاات هكا هل كان سنمو الدان قالي ويا مرؤو قريش دبيتان لقيت شيطان الرا يوس دفني من قدو قبيساني أس إرغن يو إسان دفن قيا هجاجني كأومي هجاجني كإنسان قبا وجرا إنو تدكن عبد الله بن أبي بن سلول درتاء ورّا مكة مدينة الرا حجي دفه لكن أبوه كان كونو لولا كان الرت محمد ولي وجي قالتن جدني مالي فكان وجهتن جدنان كاكاتي تابوت سلاوان جرتو سنما جروهن دانو كاكاتي لاتين كاكاتي عزان كاكاتي وانون دانو كاكاتي وان سنون هجن أبدا لين هجنو دورانا لين هجنو جد كاكاتي أكني كاكاتي قران أقعيسن ومني كافرا هندون كاكاتي وري مسلم مو ولا ليتو مجلسي الإفنان وري قريش لغاتي فدته ديبيان يو إسام مكة ديبيان دبين أما اللي واجرات إفباتف أتشر أما اللي فرديبا يو إسام منت أسديبيان أمني وري مدينة قاتل قال دبر بربادني دبن بربادني دبن دبنان نما لما كبودتها في ميشاهدته أرجن لما نكون إن سعد بن عبادة منذر بن عمرو لتشو مسلم يرو أرجن كونوا أبورك ورا يثربي ورا مديناتي أبا جريني تجهن أنا منذر جلابك أتي أري أني لك أبو دبني بك أتي دبر سعد بن عبادة قبل سعد إخواني موتي غوس خزرج تنين نما تكا حاجة دلتي أتشندورا سلبتين جدا نما بقى بيكو متيو طابتي داوتي نفني كمان كمنا لفت كفسني أكا هما دانني متى ساق أباني كسي تريفين متى ساق أباني لفرها كسن osoo akkasii tarkisanii dhaana makkaa geessan yeroo makkaa fidan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam in argan isaan akka waan isaan sacd ibnu cubaadatti hojjetaa jiran tumsuuf hin dandeene rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoo rasuulli tumseef silaa dubbiin ifa baati ummanni muslimaa ka achiru hunduu ilumaan taa'ee daawwatan garuugaa جبير بن مطعم بن عدي حارث بن حرب بن أميان نمتيج كان وجين ساهبة نمتيج أمد أنا ما أجل كان وجين
maanguddoon qureesh lamaan kun yoo meeshaa warra daldaltu isaanii yoo meeshaa daldalaa karaa san ergatan dhaamsatti dhaamatanii meeshaa isaanii kana geejjiba isaanii kana Sa'd ibn Ubaadaa kana zamana dheeraaf akka karaa nagayaan dabru godhaaf galata guddaa isaan biraa qaba. Jarri dhageennan cehaa dhufanii namni nama kana tuqun jiru nagaya baafne yoo isa ajjeeftan ajjeesaa jedhee namuu akkasitti tiksan. Akkasitti sabaasan rabbiin isa baasee Madiinatti deebi'e. Madiinatti deebinaan egaa huloon banamte cinqii xumuramte baabni hijiraa achitti eegale. baabdi hijiraa kun akkamitti eegaltee egaa insha Allah darsii itti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan achiin nu gahe waliin baranna. والله سبحانه وتعالى